kapoorti kaburchiinsa baarsi tokko malee ummata biyya sanii ilaalle tokko keessatti mirgi karaa nagaan eegamuu danda'u. Itoophiyaa keessatti dimokiraasiin dhufuullee hin danda'u, dimokiraasiin hin jiru jechuudha. Dimokiraasii fiduudhaaf dura dhaabbatni yookaan instituushiniin farra dimokiraasii ta'ee diigamutu sarara jira jechuudha. Hariiroo gaarii fiduudhaaf dura hariiroon gabrummaa, saraataan gabrummaa, haadni gabrummaa sun diigamutu sarara jira jechuudha. Osoo kun hin jiraatin kadhaa qofaan hin ta'u. Mee kadhaan akkam ta'uu danda'a? Somaaliyaa laala, Palestaan laala, Chechnaa laala, warra Laatin Ameerikaa laala, kadhaawwanni ta'uu hin jiru. Silaa kadhaan ta'e dhiiroo. Ummanni kun ummata bal'aa, ummata guddaa, kunoo Shaggarii kaasee haga Mombaasaa, haga Laamuu, haga Kismaayoo, haga Hargeysaa, haga Walloo, Raayyaa, Daboo jira. Ummanni kun haga Abbaa Kennaa fi namni jiru tokkollee hin jiru. Maal jedhan? Isin warra ijaaramee miti nu jedhan. Guddina addunyaan guddina hin madaaltu. Dandeettii jaarmiyaa, dandeettii hoogganaa